Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota fi baga rabbiin guyyaa irraatiin isiniin ga'e jecha kanneen amantii biraas ashama harka fuunee isiniin jecha dhugaa waan gartee yookaan hedduu takka nama dhagahamu waan hedduu takka nama ajaa'ibsiisaa takka yoon arku hedduu takka garaa nama nyaata. Maalii yeroo jettan namni kuni fakkeenyaaf hammaati jirtu abaluu huna isa jira jeesin barbaadu gaafa mo'ati yookaan abbuma fedhe haa ta'u gaafaati yookaan duutee kara fuula rabbii deemte bilbila bilbilan alo assalaamu alaykum akkamina gaya fayyaa dhageelee Allah mucaan sun ganda keenya yoo dhiirates yoo dhalaa taate sarran taloon sun ganda keenyaati mee suuraa isiin haa ergiyaabo ni duute rabbi rahmataa godhuu isiin jaa gaafa jirtuu sin barbaanne beek san booda namni takkaa sin beekne ganda keenyaa barii jee boo'icharra siidhate suuraa kee posti godhate sin deddeem yeroo maaliif boocha jaanii keessaan itti dhaqan wayii mucaa intala ganda keenyaa miskiintitti takka du'ee barsiin jaan haa takkaatu bargaa bakkaati jirtuu fi bakkaati oltuu namni sin beekne gaafaati duute intala ganda keenyaa miskiintitti takka du'ee barsiin jaan miskiina si godhanii namni gaafaati duute si barbaad gaafaati jirtu sin barbaadin gaafaati duute maalirraa si barbaada namni hanqa jiru wal barbaadudha malee gaafa du'e wal barbaaduu hin qabu. Akkasuma namni jechuun bakka jiru wal gaafatee waliin yaafatee wal bira dhaabbatee waliin jiraachuudha. Oromoo jechuun Oromoon takka addaan waliin qooddu saniifuu rabbiin tokko isin haa godhuun isiniin jaa akka gartee namni mana tokko ijaaru muka waliin saamuu akka Oromoon jettee maqmaqsiise sanitti rabbiin tokko isin haa godhu Oromootiyya. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Kan kaabaa kan kibbaa